Midaa Baalawold ka'umsa keenya magaalaa Finfinnee godhannee gara lixaatti daandii mijaa qabannee kiiloomeetira 197 eegga deemnee booda magaalaa Geedoo arganna. Magaalaa Geedoo irraa daandii Fincaa'aa geessu qabannee daandii cirrachaan afamee kiiloomeetirii 37 erga deemnee booda magaalaa Baallammii arganna. Magaalaan Baallammii magaalaa daldalaati. Magaalaa kana odoo hin seenin kiiloomeetirii 4 dura dhuma jaarraa 18ffaa keessa kan dhaabbate Bataskaana Baaloldii arganna. Bataskaana kana keessatti raajiiwwan garagaraatu raawwatameera. Taabota Baaloldii Midaa namoonni 6 ta'anii kafana loltootaa uffatanii luba Bataskaanicha eegu mana isaa deemanii iddoo 9 kan ta'u cuubeen waraananii taabota kakuu Waaqayyoo hatanii deemanii taaboticha fuudhanii gara magaalaa Ambootti sokkanii. Maal barbaadanii kaayyoon isaanii maali? Kaayyoon isaanii yaaduu akkuma amantiitiin kun baddu nuti akka amantii keenya haala gaariin seeraan hordofannedha kaayyoon isaanii. Na bakka yeroo hundaa bakka deemnu hundatillee ija hamaatti nu ilaalu. Eessatti? Magaalaa Amboo yommuu ga'anis mana barataa tokko keessa dhoksanii nama taabota sana bituus barbaadu eeggalanii. Barataan mana isaa keessa taabonni dhokate garuu galgala wanti ta'e dhufee mana natti raasaa ciisuus ka'uus qo'achuus nan dadhabe. Kanarraan kan ka'e guddaa waan nan sodaadheef gara poolisii godinichaa deemeen taabonni hatamee mana koo keessa awwaalamee jechuudhaan dhugaa ba'eeraa jedha. Yeruma sana galanni poolisii magaalaa Ambootii haa ta'uutii taabota sana bakka awwaalamee kaasaniiru. Kan sin ajaa'ibsiisu poolisoota barbaada taabotaa dhaqan keessaa tokko taabonni dhagaadhaa ilaaluun qabaa jedhee dide. Achumaan madaabaraa taabota keessa kaahan hiikee banee yemmaa laalu battalumatti lafarratti diriire. Sanaa booda taabota sana kaasanii deemanii namoota hatanis poolisiin qabuudhaaf hordofuu jalqabe. Namoota 6 keessaa tokko inni jalqaba taabota sana harka isaatiin qabate yeruma sana harki isaa madaaf cittoon cittaa'e. 6 isaanii keessaa 2 immoo wal ajjeesanii. Kanneen hafan 3 immoo hanga ammaatti as buuteen isaanii hin beekamu. Sinin tajaajiluutii Waaqa abbootii keessan wajjin wali hin lolinaa kan jedhame kanaaf mitiire. Midaa Baaloldiin raajii kana qofaa raawwate miti. Bar tokko immoo bakka Tsaballisaa burqee namichi tokko dhagaadhaan duuche. Deebisee burqe. Yeroo 3 yaale ta'uufi dide. Tsaballi sun jalqaba as ture dhumarratti iddoo kanaatii burqe. Namichi kun gidiramaadhaatii duuchee balleessuu waan dadhabeef muka baargamoo naannessee akka Tsabalichi goguuf irra dhaabe. Tsaballi mukti baargamoo hin gogsa jedhee yaade garuu deebisee muka baargamoo sana gogse. Namichi Tsabala yookaan bishaan eebbifamaa kana dhagaadhaan duuche immoo duutiin dhooluutii du'e. Gaafa guyyaa awwaalasaa bakka awwaalli isaa qotamee awwaaluuf geessani. Awwaalasaa kana keessa yookaan awwaalasaa fuudhee lafa keessa balleesse. Namoonni awwaalaa jiran nahanii dhaabbatanii osoo ilaalanii ammas awwaala amma ilaalaa jirtan kana keessaa battalumatti raammoo keessaa gadi burqe. Hanga har'aatti waggaa 16 ol otoo hin guutin boolli awwaalasaa akkuma qotametti taa'ee jira. Namni Waaqayyo waliin wal mormu dhumni isaa gonkumaa hin bareedu kan jedhame kanaaf mitiire. Taabonni hatamee argame gaafa guyyaa teessoo sarratti deebi'u kunoo akkuma amma ilaalaa jirtanitti haala ajaa'ibaan bakka teessoo isaatti deebi'eera. Galanni Waaqa seera nuu kenne haa ta'u Waaqayyo mo'eeraa diinni immoo leeyyeera. Goftani dandeessa sin arge hunda keessa hin dandeessa ati goftani dandeessa.
sumurta galata ke gofta hindandesa ata gofta ne dandesa hindandesa ata gofta ne dandesa sinarge unda kesa Bate roketi midaksita boda dufte gargar sike hunda tata situna jalata hindandesa ata gofta ne dandesa hindandesa ata gofta ne dandesa sinarge unda kesa Nafiada agante tawada hindandesa ata gofta ne dandesa hindandesa ata gofta ne dandesa sinarge unda kesa Goftani dandesa sinarge unda kesa hindandesa ata goftani dandesa hindandesa ata goftani dandesa sinarge unda kesa Dhagaa taabota achuma miidhaqanyee magaalaa Baalammii bara naannoo jaarraa 15ffaa keessa bataskaanni kun osoo hin dhaabbatin bataskaanni tokko bakka tabba qarree geedoo jedhamu iddoo kana jiraachaa akka ture xaaliyaan biyya keenya hacuucaa barturtetti bataskaana kana gubee taabota keessa jiruuf meeshaa mana amantaa waliin bakka tabba Baalammii jedhamu irratti owwaale yeroo xiqqoo booda fuudhuuf yemmuu dhufan eessaa akka dhufe osoo hin beekamin dhagaan sadi kan wal fakkaatu kunoo amma ilaalaa akka jirtanitti dhufee taaboticharra taa'e isaanis bakka sanaatii baqatanii deemanii hanga har'aatti sanbata guddaa ganama osoo hin bari'in yoo bakka kana dhaqxan sagalee seera qulqulleessaa ni dhageessu fooliin liibaanoon yookaan ixaanni sirritti nu argaa haala kana qo'achuuf yoon dhaqu abbaan keenya tokko mucaa koo innoo waanuma sirriidha dhagaan kun dhagaa taabotaati kunoo iddoo kanaa fannoo lubaa kan harkatti qabatamu biyyoon nyaatee argee jedhanii natti laatanii fannoon argame kunoo kanadha abbaan keenya kun yemmaa dubbatan bakka kanatti dur yemmaa bosonni jiru namoonni rifeensi isaanii dheeraa kan kafana gogaa uffatan kuruphee bosona keessaa iddoo kanatti ilmuu naan jedhanii kurupheen sun ilmamtee yemmaa deebitu namni rasaasaan rukute battalumatti du'a namni rukutee du'ee jiraa naan jedhanii bataskaanichi haa gubatuyyuu malee saballi taaboonni sun itti bobba'aa ture sabala doolee hanga har'aatti jira garuu guddaa dagatameera kiristaanonni magaalaa sanaa akka sarbamanii fi waa'ee dhagaa taabotaa yeroo baay'ee bataskaana naannaa sanatti ijaaruuf gaafataniyyuu
deebiin laatamuufii dideera. Kanaafuuti lafa bataskaanaaf ta'u nuu kennaa jennee gaafannee waan nu didaniif qarshii walitti buufnee lafa bataskaanaaf bitamu iyyuu nu mormaniiru. Waaqayyoof haa galatu lafa bitanne irratti bataskaana lidataa dhaabbanne irraa jedhu. Mootummaas ta'ee haalli isaa kan sin ilaallatu haalli dhagaa taabotaa kanaa sirriitti ilaalamuu qabaa jenna. Sillaasee Gimbii Finfinnee irraatii ganama yemmuu handaaqoon iyyitu gara godina Wallagga Lixaatti sokke. Magaalaan gudditti godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii jedhama. Finfinnee irraatii kiiloomeetira 438 fagaattee argamti. Walakkaa magaalichaa yemmuu geessan teessoo Phaaphaasii kan ta'e Bataskaana Madaanalamii gortanii darbuun keessaniin oolu. Sochii misooma magaalichaa anis osoon dinqisiifadhu Bataskaana Madaanalamiin gahe. Nagaa gaaffee misooma bataskaanichaas guddaatti gammadee dur teessoon Phaaphaasii mana awwaalaa keessa ture. Amma garuu deeggarsi uummata magaalaa Gimbii fi cimina abbaa keenya Abuna Henookiitiin teessoon Phaaphaasii kan kana fakkaatu hojjetamee jira. Ammas gargaarsi keessan hanga xumuraatti irraa gargar hin bahin jechaa gara quba qabduu kootti sokke. Magaalaa Gimbii geessanii karaa Guyii yookaan Noolee geessu daandii cirrachaan afamee jiru qabattanii kiiloomeetirii 3 kan ta'u eegga deemtanii booda Bataskaana Sillaasee argattu. Dhuma jaarraa 18ffaa keessa akka hundeeffame kan dubbatamuufidha. Bataskaanni kun godina Wallaggaa Lixaa Bataskaana jalqabaa yoo ta'u hanga Najjootti kiristaanonni jiran hawwaalaaf Bataskaana kana fayyadamaa akka turan ni dubbatama. Obboleessi keenya tokko ajaa'iba Bataskaana kanaa yemmaa dubbatu Bataskaanni kun jalqaba citaatiin ijaarramee ture. Bataskaanicha marsanii kan jiran manni hawwaalaa garuu qorqoorroon uffifamee jira. Abbootiin lubootaa yeroo hundumaa barumsa yemmaa barsiisan mana hawwaalaa bareechitanii mana Waaqayyoo dagattanii mana qulqullummaa kana qorqoorroon uffisaa yoo jedhan gurri isaanii dhaga'uu dide. Guyyaa gaaf tokko obboleessi cimaan ka'ee mana hawwaalaa Bataskaana sana marsee jiru irraatii hunduma sarraa qorqoorroo kaasee Bataskaana irratti uffise. Achumaan namni dura sagalee Waaqayyoo dhaga'uu dide raajii kan arganii qorqoorroo mana hawwaalaa irraa buqqee Bataskaanicha ijaaranii. Bataskaanni kun bosona naannoo isaa marsee jira. Lafa baay'ees qaba. Bara mooticha Darguu garuu lafa Bataskaanicha irraa fuudhanii muka baargamoo amma laalaa jirtan irra dhaabaniiru. Namoonni dhimmi isaas ni ilaallatu xiyyeeffannootti kennaatii lafa Bataskaana kana akka deebistaniif jecha imaanaa isiniin jenna. Bataskaana kana jaarraa 18ffaa keessa kan ijaaran warra boonda'oo kan ta'an Fitoorarii Bongaa Soosorii jedhamu. Egaa hubattanii Oromoon kallattii kamiin iyyuu jalqaba amantaan isaan hordofaa turan Ortodoksii ta'uusaa kanarra deebiin qabu. Madaanalamii Geedoo karaa lixaa daandii Naqamtee Gimbii yookaan Asoosaa geessu aspaaltii mijaawaa qabattanii kiiloomeetira 197 yemmaa geessan magaalaa Geedoo argattu. Magaalaan Geedoo Finfinnee irraatii dhuftanii yemmaa seenuuf jettan Bataskaanni Madaanalamii baga nagaan dhuftan siniin jedha.
handhuura magaalichaa yommuu geessan bataskaanni haadha keenya qulqulleettii Maariyaam nooraa jettee simatti. Magaalicha lakkiftanii gara Wallagga bahaaf lixaa yookaan gara Horroo Guduruu Wallaggaatti gaafa sokkitan bataskaanni qulqulluu Giyoorgis karaa nagaa jedhee isin gaggeessa. Magaalaa eebbifamtu jalqabni ishee walakkaan ishee dhumni ishee kan mana Waaqayyootiin marsamte. Quba qabduun koo dhuma jaarraa 18ffaa keessa magaalaa Geedoo keessatti kan dhaabbate bataskaana Madaanaa Lamii ta'a. Bataskaana kana keessa bantii mana qulqullummaa kana keessa